Baga Waaqayyo isin jiraachise guyyaa irraa kana bifa kanaan deebinee wal arguu baga Waaqayyo nu dandeessise baga jiraattanii baga har'as geessan. Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu baga fayyaa taatanii baga nagaa taatanii baga jiraattanii. Waldaan Frankfurt nagaa isin aamti. Waldaan keenya baay'ee guddachaa jirti. Yeroo baay'ee nu kadhachaa turtanii kadhata keessa Waaqayyo dhaga'ee amma nu mana guunnee lakkoofsaan luqaata sin caalle garuu lakkoofsa sin himnu nuyi lakkoofsa lakkaa'inaa waan ta'eef hangeeru garuu baay'ee ni jira dhuguma iddoon nuti itti waaqeffannu duraan iddoo xiqqaa tokko ture iddoon sun amma guddatee mana bal'ifnee bannee tochi keessatti Waaqayyoon waaqessina Waaqayyo namoota baay'ee yeroodhaa gara yerootti nu dabalaa jira. Kanaaf iyyuu waldaa keenya irraatii nagaan isiniif dhiyeessaa nagaan waldaa keenyaa isin haa qabu. Guyyaa kanaa kana kutaan nuyi irratti dubbachuuf lubii faqaaduu natti himani. Isaayaas boqonnaa 9 lakkoofsa 1 kaasee amma 7 isa jiru ta'a. Isa dubbiseen gabaabsee kadhata gabaabaa godhee kutaa kanarratti hundaa'een isinitti lallaba. Isaayaas 9 kaasee amma 7. Warri dhiphina keessa turan si'achi dukkana keessa hin jiraatan. Inni bara durii biyya Zaabilooniif biyya Niftaalim deddeebise bara dhuftutti immoo biyya Yordaanos gamaaf Galiilaa isa kan saba warra kaaniif ulfina kenna. Sabni dukkana keessa jiraatu ifa guddaa isaan arga. Warra gaaddidduu du'aa jala jiraniifis ifni hin ba'a. Ati saba baay'iftee gammachuu isaanis guddifteetta. Isaan akka nama midhaan makaruutti siduratti hin gammadu. Akka warra boojuu hirmaatuttis sagalee gammachuu dhageessisu. Bara warra miidiyaamitti akkuma goote ammas waanjoo ulfaataadhaaf loloosoo isaa gatiitti isaan irraan caccabsita. Ulee warra isaan cunqursanis hin urreessita. Kopheen warra loltuu yeroo lolaatti ittiin lafa dhidhiitan hundinuu qoloon dhiiga keessa gangalfame hundinuus ibiddaaf hin ta'a. Kun lolli dhaabbata jechuudha. Waan lolaa hin hafachuudha. Mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera. Humni mootummaa isaa gatiitti isaarra jira. Maqaan isaa gorsaa, dinqii, waaqa jabaa, abbaa barabaraa, hangafa nagaa hin jedhama. Guddinni mootummaa isaatiif, guddinni nagaa isaatiif dhuma hin qabu. Inni teessoo Daawitiif mootummaa isaa irratti inni mo'a. Isa inni ijaaras firdiidhaaf qajeelummaadhaan amma barabaraatti isa inni eega. Hinaaffaan Waaqayyo gooftaa machaa waan inni irratti dubbachuuf yaadee dhufe Waaqayyo nu wajjin jira isa jedhudha. Waa'ee keenya kana maal siin jedhe Waaqayyo jettanii yaaduu dandeessu. Waa'ee keessan manatti kadhadheera. Kanuma akka lallabuu Waaqayyo yaada koo keessa kaa'e. So waa'ee keessaniif Waaqayyo kadhadheen ture. Waa'ee keessaniif Waaqayyo waan naan jedhe. Waaqayyo isinii wajjinan jira jedhee itti lallabiidhaan jedhee naan dhufe. Haalli keessan bareedaa ta'uu dhiisuu danda'a. Atamitti Waaqayyo akkas naan jedhaa jechuu dandeessu of beektu waan taataniif. Hojii keessan, amala keessan, dadhabbii keessan waan gochaa jirtanis beektu waan taataniif Waaqayyo attamitti si wajjinan jira naan jedhuu jechuu dandeessu. Waaqayyo nama akkasiitiin si wajjinan jira jedhii itti himi jedha. Maqaan isaa haa eebbifamu. Maaliif yerichatu yeroo akkasiiti. Guyyichatu guyyaa akkasiiti jechuudha. Waqtii isaa kadhatu siizinii isaatu siizinii akkasiiti jechuudha. Yeroo Waaqayyo ani isinii wajjinan jira jedhanii dubbatu yeroo jedhu yeroo isaati yeroo akkasiiti. Maqaan isaa haa eebbifamu. Nama kuftee jiraatu ta'uu dandeessaa, cubbuu keessa gangalatee nama jiraatu ta'uu dandeessaa, amalli kee rakkisaa ta'uu danda'a, as teessee nama sitti lallabaa jiru kanallee nama hin jaallanne ta'uu dandeessaa. Garuu simatti Waaqayyo si wajjinan jira jedheetii akka sitti dubbatuuf na erga jechuudha. Maqaan isaa haa eebbifamu. Sagalicha akkas jedha jechuudha. Kanaafiyyuu Waaqayyo nu wajjin jira.
haaluma akkasii keessatti sagalichi dhufe ergaa kun dhufe waan ta'eefan kana dubbadha. Lakkoofsa jaarraa obboleessi kun dubbisee ture mucaan nuuf dhalateera ilmis nuuf kennameera humni mootummaa isaa gatiitti isaarra jira maqaan isaa gorsaa dinqii waaqayyo jabaa abbaa bara baraan hangafa nagaa in jedhamaa jedheetu itti fufa. Waaqayyo karaa mucaa dhalatu kanaa nu wajjin ta'uusaa gara keenya dhufuusaa ilaalla waan ta'eef waaqayyo yookaan Amaanu'eel nu wajjin jira jedheen dubbadha. Kanama wantoota torbaa yookaan 8 wanta torbaa wajjin walitti dheen dubbadha. Tokko tokkoon taraadhaan isinitti mul'isuu nan danda'a garuu yaadi isaa as keessa jira. Akka isin galitti wanta tokko tokko qabadheen dhufe waaqayyo kan inni nu wajjin ta'uufi nu tajaajiluuf. Kanaaf waaqayyo tajaajilaaf nu wajjin jira jedheen lallabaa. Waaqayyo nu fayyisuuf nu wajjin jira. Waaqayyo nuuf ibsuuf nu wajjin jira. Waaqayyo nu geggeessuuf nu wajjin jira. Waaqayyo nu gammachiisuuf nu wajjin jira. Waaqayyo nu moosisuuf nu wajjin jira. Waaqayyo nu tasgabbeessuuf nu wajjin jira. Qabatanii hunduma isaa waan hundumti isaa yoo tokkorraa kan hundumti isaa suudhaan isa lamaffaarraa isin jalqaba waaqayyo nu fayyisuuf nu wajjin jira. Waa'ee fayyinaati waa'ee salvationiti. Waaqayyo nuuf ibsuuf nu wajjin jira. Waaqayyo nu geggeessuuf nu wajjin jira. Waaqayyo nu gammachiisuuf nu wajjin jira. Joy isa jedhu jechuudha inni kuni. Waaqayyo nu moosisuuf nu wajjin jira. Victory isa jedhu jechuudha karaa Kiristoos mo'icha argamu sana. Waaqayyo nu tasgabbeessuuf afaan Jarmaniitiin kun Zisharaa jenna. Afaan keessan immoo beekuudha afaan Nooshkiitiin immoo yookaan immoo nagaa kennuuf tasgabbii kennuuf boqonnaa kennuutiif waaqayyo nu wajjiniin jira. So lallaba koo hunduma isaallee yoo dhaga'u baattan waan nama dubbadhe torban kana na dhageessanii galtan baay'een gammada. Waaqayyo nu wajjin jira. Meegaa haala ergaan kun keessatti dhufe kontekstii ergaan kun keessatti dhufe isan isiniif ibsa. Yeroo jechi kun gara saba Israa'el dhufe. Kanaaf Isaayyaas boqonnaa 7 boqonnaa 8 boqonnaa 9 amma akka Baayibilii isteedii isiniif kennu yaada isarratti hundaa'een dubbadha waan ta'eef. Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irrattis sagalee kana agarra. Kanaafis waaqayyo ofii isaatii milikkita yookaan mallattoo isiniif hin kenna. Kunoo durbiin ulfoofti ilma sindeessi maqaa isaas Amaanu'eel jetteen moggaafti. Amaanu'eel jechuun waaqayyo nu wajjin jira jechuudha. Isaayyaas boqonnaa 8 lakkoofsa 11 moolaan Isaayyaas boqonnaa 8 lakkoofsa 11 dhiifama lakkoofsa 10 Isaayyaas 8 irraa waaqayyo nu wajjin waan jiruuf akeeki isin qopheeffattan fiixaan isiniif hin ba'u. Dubbii isin dubbattanis isiniif hin raawwatamu kan jedhu agarra. Haala yookaan immoo kontekstii yookaan immoo yerootti ergaan kun dhufe hubachuun yookaan ilaaluun dhoksaa ergaa kanaa hubachuuf nu gargaara waan ta'eef haala yookaan bara yookaan yerootti kontekstiitti ergaan kun gara Isaayyaas dhufe keessatti dubbatame yoo hubanne baay'eessa natti fakkaata. Isaayyaas boqonnaa 7 irraa jalqaba rakkinni isaa. Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 1 kaafnee ilaalla. Akka gaariitti isinii galadeen kutaa kana amanarraa sababni isaas ani akkuma beektan barsiisaan ture duri barsiisaa Ingiliffaa waa'ee barsiisuu waa'ee peedaagoojis beeka waan ta'eef yoo maal dubbatanii namaaf gashan beeka waan ta'eef akkasitti dubbatu beeka jechuudha. Isiniif galadee namana. Isaayyaas boqonnaa 7 tokko kaafnee ilaalla. Yerootti ergaan kun dhufe. Bara Ahaaz ilmi Yo'aataam Uziyaa mootii Yihuudaa turetti Reesim mootii Sooriyaa fi Pheqaal ilmi Ramaaliyaa mootiin Israa'el mootota lama jechuudha. Yerusaalemiin loluudhaaf ittiin duulan. Garuu mandaratti qabachuu hin dandeenye. Warri Sooriyaaf warri Efreem akka walii galan Ahaaz mootii Yihuudaa yommuu dhaga'e garaan mootichaa fi
garaan saba isaati akka muka caakkaa keessa qilleensi raasutti raafame jedha. Yerichi yeroo akkasiiti jechuudha yeroo ergaan kun dhufe. Lola tokko ture. Biyyoota lamatu biyya Sooriyaatii fi biyya Israa'el jedhamatu walii galanii biyya Yihuudaa jedhamtu loluudhaaf qophaa'an. Oduu kanatu dhaga'ame jechuudha. News jechuudha samma dhageenyu kana jechuudha. Miidiyaa kanatu oduu isaa faca'e jechuudha. Eenyu bira ga'e? Mootii Yihuudaa bira ga'e. Silaallee Israa'el obboleessuma Yihuudaa turte. Garuu nama kan biraa wajjin walii galteeti, mootii kan biraa wajjin walii galteeti, warra Sooriyaa wajjin walii galteeti, Israa'elii loluuf qophoofte jechuudha. Yihuudaa loluudhaaf qophoofte. Dubbiin kun gaafa Yihuudaa bira ga'u, saba Waaqayyo bira gaafa ga'u, isaan naasise, isaan raase jechuudha. Akka amma asirraa garuutti maaltu ta'e jedha, akkuma muka caakkaa keessaa qilleensi raasutti Yihuudaan mootii irraa jalqabee namni hundumtuu maal ta'e hirraafame jechuudha. Yeroo isaa yeroo attamiiti? Yeroo isaa yeroo sodaati. Yeroo raafamuuti. Yeroo raafamuutti Waaqayyo namaa wajjin hin ta'a. Maqaan isaa eebbifamu. Yeroo sodaatti Waaqayyo namaa wajjin hin ta'a. Yeroo ergaan akkasii dhufetti Waaqayyo akkas jedhe gadi buunee dubbifannaa Isaayyaas 7:3 kaasee Waaqayyo yommus Isaayyaasiin ilma kee Shaariyaa Yaashubi wajjin gara dhuma faaggaa kuufama bishaanii isa karaa gara olii karaa baasii namicha uffata miicuu Ahaazin simachuudhaaf itti adeemi. Waaqayyo Isaayyaas raajicha mootii Yihuudaa Ahaazitti erge. Isatti dubbadhu jedha Waaqayyo lakkoofsa 4 isatti dubbadhu calluma jedhi malee isa reesinii fi namoonni isaa ilmi Ramaaliyaas eekamanii bambanan hin sodaatin isaan gufuuwwan aaranii seeqan waan ta'aniif garaan kee akka hin raafamnetti of eeggadhu jedhi. So lola kana dubbii kee kana hin sodaatin akka sadheetitti erge jechuudha. Waaqayyo on time yeroodhaan utuu mootichi hin raafamin utuu biyyi sun hin raafamin ergaa itti erge Waaqayyo. Ergaa maal jedhu hin sodaatina. Waa'ee oduu lolaa kana isa sinitti ergame kana isa dhageessan kana maaliif godhina hin sodaatina hin ta'uuti jedhama. Hin sodaatina oduu kana hin fudhatina. Lolli kun dubbiin kun isin irratti raawwatuuti hin sodaatin yaa mootii Yihuudaa saba keessa akkasitti jajjabeessi. Isaan qoratanii dhaqnee balleessina diiga jedhanii. So oduun kun ka'eera sirratti labsameeraati. Sirratti dhuunfaa irratti jechuudha. Karaa adda addaa sodaan jireenya keenya irratti labsama. Karaa fayyaa dhabuu ta'uu danda'a. Karaa qofummaa ta'uu danda'a. Rakkina nuti yaadne jireenya keenya keessatti nu mudatee ta'uu danda'a. Karaa adda addaa lolli nurratti labsama. Sodaa nutti naqa, nu jeeqa, nu goola, tasgabbii nu dhowwa, dhaabbachuu nu dhowwa. Yeroo akkasii haala akkasii keessatti Waaqayyo biyyicha jajjabeessuu barbaada. Maqaan isaa eebbifamu. Waaqayyo biyya jajjabeessu. Waaqayyo saba jajjabeessu. So yoo isin ameen jechuudha baatanii sagaleen kun isiniif waan ta'eef baay'een gammada. Sababni isaa isinitti tolee hin jiru. Akkuma yaa kun sirriidhuma waan dubbachaa jiru kun amma akka qoosaa isinitti fakkaatanii yoo isin ameen jechuu dhiiftanii yoo isin amanaa na jalaa qabuu dhiiftan baay'een gammada. Sababni isaa san nama ameen jechisiisuu hin barbaadu. Sagalichi isiniif jechuudha. Maqaan isaa eebbifamu. Akkuma mootii Yihuudaa akkuma saba Yihuudaa waan isin yaaddeessu isin sodaachisu kan jiru isinumaaf waan ta'eef jechuudha. Maqaan isaa eebbifamu. Dafee itti erge Isaayyaasiin Waaqayyo. Akkas jedhe lakkoofsa 7 kaasee isin dubbisa. Ani Waaqayyo gooftaan garuu wanti kun hin ta'uu fiixaanis immoo wanti dubbatame wanti odeeffame kun hundumtuu maaliif ta'u fiixaan immoo hin raawwatamuuti hin sodaatin. Mataan Sooriyaa Damaasqoo akkuma ta'e magaalaa guddoo isaanii Damaasqoo jechuudha walirratti mari'achaa jiranii mataan Damaasqoo ammoo achirratti moo'ee kan jiru Reesiinidha mooticha jechuudha. Waggoota 65 kana keessatti Efreemiin caccabaa saba ta'uu isaa sinafa Efreem immoo Israa'el isa jedhamu jechuudha obboleessuma Yihuudaati jechuudha.
Mataan Efreem Samaariyaa akkuma ta'e mataan Samaariyaa magaalaa guddoo isaanii Samaariyaa jechuudha. Achirratti moo'ee kan jiru Raamaaliyaa mootii jedhamudha. Yoo amanuudhaa baattan jabaatanii dhaabachuu hin dandeessanii. Kanaaf iyyuu kana jedhiitti waan gochuun isinirra jiru waan isinirraa eegamu yaa Yihuudaa yaa mootichaa yaa sabicha waa tokko duwwaa godha. Maaliin isin amanaa. Wanta Waaqayyo jedhu amanaa. Maqaan isaa eebbifamu. Ameen. Kana jedheetti Isaayaas. Lakkoofsa 10 waan ni jedha. Yoo barbaadde waan gochuun isinirra jiru lakkoofsa 10 irraa. Ammas Waaqayyo Ahaaziin itti dabalee inni baay'ee gadi fagoo yookiis baay'ee ol fagoo iyyuu yoo ta'e ana Waaqayyo gooftaa kee bira mallattoo gaafadhu jedhama. Waan nama rakkisuullee yoo ta'e wanta cimaallee yoo ta'e Waaqayyoon maal godhu jedhee mallattoo gaafadhu. Waan sitti dubbachaa jiru sagalee kun Waaqayyo biraa ta'uusaa ergaan kun Waaqayyo biraa ta'uusaa inni Isaayaas sitti dubbachaa jiru kun jechuudha. Kun Waaqayyo biraati ta'uusaa check gochuudhaaf yookaan immoo counter check gochuudhaaf maal godhi Waaqayyooni mallattoo gaafadhu. Sun amala isaanii ture amala Israa'el ture Waaqayyoon mallattoo gaafachuun amala isaaniiti. Yoo si ta'e jedhanii Waaqayyoon gaafatu turan namni Geedoon jedhamu yeroo Waaqayyo Waaqarraa dhufeetti dubbate yoo si ta'e mallattoo naaf kenni jedhe. Mallattoo gaafachuun amala saba Israa'el ture. Warri namicha Saamsoon jedhamu godhatan immoo maatiinsaa gaafa Waaqayyo Saamsooniin ilma argattu itti dubbate ergaan kun Waaqayyo biraatii ta'uusaa maal godhanii mallattoon nuuf kennamu jedhan. Israa'el mallattoo gaafachuun beekamtu turte Waaqayyo. Mallattoo gaafadhaa jedhe Waaqayyo itti dubbate. Lakkoofsa 13 irraa itti dubbate. Lakkoofsa 13 isin dubbisa. Yommus lakkoofsa 12 ifama. Ahaaz immoo deebisee ani hin gaafadhu Waaqayyoon isin qoru jedhe. So Waaqayyoon hin qorwanii karaa tokko justification isaa sirriidha. Maaliif Waaqayyoon Waaqa kee garmalee hin qorin kan jedhu jira caafamee jira. Kanaaf Waaqayyoon mallattoo gaafachuudhaan hin qoru jedhe garuu yaadisaa mootiin isaa qulqulluu hin turre waan ta'eef akkasa Isaayaas lakkoofsa 13 irraa. Yommus Isaayaas yaa sanyii Daawit mee dhagaa inni isin nama dadhabsiiftan isiniif xinnaannaan Waaqayyo koos immoo dadhabsiifture kan jedhu. Jechi kun yookaan expression inni kun theological deep theological meaning qaba. Isaayaas akkas jedhama. Yaa sanyii Yaaqoob dhaggeeffadhaa. Nama dadhabsiisuu keessatti xinnaannaan Waaqayyo koo immoo dadhabsiiftu jedha. Isaayaas yeroo baay'ee Waaqayyo keenya Waaqayyo keessa jedha. Asitti garuu Waaqayyo koo jedha. My God jedha. Sababni isaas ergii namanne yaada Waaqayyo wajjin erga waliin galle ergaa Waaqayyo erga fudhanne Waaqayyo irratti erga of hin galle Waaqayyo kun Waaqayyo keessan miti jechuudha. He is my God jechuudha. Waaqayyo koo dadhabsiiftu saba yaada Waaqayyo fudhanne ergaa Waaqayyo fudhanne jajjabeessuu Waaqayyo fudhachuun barbaanne Waaqayyo finaboomne haala keessa jirutu beeku waan isatti dhufaa jirutu beeku Waaqayyo isa gargaaruu fi isa jajjabeessuuf garasaa yeroo dhufu yeroo itti dubbatu yaada Waaqayyo saba hin fudhanne Waaqayyo saba isaa miti. Kanaaf Waaqayyo dadhabsiifte. Haa ta'uuti jedhaga. Yoo masin akkas taataniyyuu akkuma keenya har'aa kana jechuudha. Sababii akkas ta'eef haalicha keessatti akkas jedha Waaqayyo. Waa'een amaanoo dhalachuu asirraa dhufa jechuudha. Yoo isin mallattoo gaafachuu baataniyyuu yoo isin Waaqayyoon confirmation gaafachuu baataniyyuu yoo isin waan Waaqayyo isinitti dubbatus amanuudhaan baataniyyuu Waaqayyo garuu isinii wajjin jira. Maqaan isaa Ameen. Waaqayyo akkas jedhanii ture. Kanaafis Waaqayyo ofii isaatiin milikkita isiniif hin kenna. Waaqayyo mootiificha ofii isaatiin hin fudhata. Tarkaanficha ofii isaatiin hin fudhata. Waa'ee durbii ulfooftee ilma da'uu maqaa isaa Amaanu'el jettee moggaasu. Amaanu'el jechuun immoo
waaqayyo nu wajjin jira jechuu ergaa qurraa dubbatan saba sodaa guddaa jala galee jiru saba immoo waaqayyoon amanuu dadhabee jiru waaqayyotti irkachuu dadhabee jiru saba akkasii haala akkasii keessatti waaqayyo isinii wajjinan jira jedhetti dubbata waaqayyo isinii wajjinan jira waaqayyo waldaa kiristaanaa wajjinan jira waan isin gochaa jirtantu bayeessa gaariidha jechuudha akkas jechuun waaqayyo jechuun akka waa'ee waldaa kana dubbachuu komiti jeneraal jechuudha waaqayyo saba dadhabaa wajjin jira saba namanne wajjin jira waaqayyo kaasu barbaada waan ta'eef Yesuus Kiristoos Amaanu'eel jedhameen waamame waaqayyo saba isaa wajjin jira jedhame waaqayyo nu wajjin jira waaqayyo isin wajjin jira jedhe aamen amas kana kirtan baay'ee keessatti waa'ee waaqayyo bitaa kana itti galu jira waa'ee saba keenyaa fakkeenyaaf waa'ee haala nu keessa jirru fakkeenyaaf waa'ee dhiphina nurra jiru fakkeenyaaf hamma yoomitti waaqayyo calluma jedha fakkeenyaaf hamma yoomitti waaqayyo deebii laatu fakkeenyaaf waa'ee jireenya keetii waa'ee mana keetii waa'ee gaa'ela keetii waa'ee ijoollee keetii waa'ee jireenya dhuunfaa keetii isa waaqayyo kadhattee waaqayyo deebii laachuu dhiisee waa baay'eetu gaaffii ta'a garuu waaqayyo si wajjin jira jedha aamen maqaan isaa eebbifamu aamen waaqayyo maaliif nu wajjin jira jedhe silaa nu tajaajiluuf nu wajjin jira waaqayyo Yesuus Kiristoos Amaanu'eel maaliif nu wajjin jira nu tajaajiluuf nu wajjin jira ergaa kana saba waaqayyoon amanatu gammachiisuudhaaf saba qajeelaatti dubbate Isaayaas warra qajeelaatti akkasanii dubbadhu jedhe Isaayaas 3:10 irraati akkasanii Isaayaas 3:10 namni qajeelaan ija hojii isaatiitti gammaduuf waan jiruufi gammadii ittiin jedhaa nama jallaan garuu wanta namarratti hojjete hundumaa argachuuf waan jiruuf isaaf wayyoo jedha maal jedha nama qajeelaan ija hojii isaatiitti gammaduuf waan jiruuf gammadi ittiin jedhaa jedhee dubbata kanaafiyyuu haallichi haala sanaan faallaa kan ta'e waan sabichi keessa jiruun faallaa kan ta'e waan biyyi lafaa kun har'a keessa jirtuun faallaa kan ta'e yaada waaqayyoo argamu waaqayyoo pireezensii waaqayyoo dubbannaa waaqayyoo nu wajjiniin jira karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoos maaliif nu wajjiniin jira waaqayyo Yesuus Kiristoos yookaan Amaanu'eel maaliif nu wajjiniin jira nu tajaajiluuf nu wajjiniin jira garbicha waaqayyoo isa garaa waaqayyootti gammade Yesuus Kiristoos maqaan isaa eebbifamu tajaajilaa waaqayyooti kanaaf Isaayaas 9:3 deebisaadha tokko kaasee maal jedha warri dhiphina keessa turan si'achi dukkana keessa hin jiraataniin inni bara durii biyya Zaabilooniif Niftaalem gad deebise bara dhufutti immoo biyya Yordaanos gamaaf Galiilaa isa kan saba warra kaaniif ulfina kenna isaantu waa godhata miti eenyutu waa kan hojjetu dhufaa jedha a servant will come jedha kan tajaajilu dhufu namoota boojuu jala jiran namoota dukkana keessa jiran namoota mo'amanii jiran namoota kufanii jiran namoota dadhabanii jiran biyya badee jiru seenaa badee jiru jijjiiruu haaressuuf kan tajaajilu dhufaa jechuudha Amaanu'eel maalinni tajaajilaadha Amaanu'eel maqaan isaa haa eebbifamu itti fufnee yoo dubbifne akkasidha sabni dukkana keessa jiru ifa guddaa isaan arga ifa kana kan baasu eenyuudha Amaanu'eel jechuudha ifa kenna jechuudha he service jechuudha maalin servi godha by giving life jechuudha dukkana keessatti ifa kennuudhaan servi godha warra gaadidduu du'aa jala jiraniif ifni ba'a ifa kana eenyutu baasa Amaanu'eeltu baasa isaantu ofii baasa so a servant will come tajaajilaan dhufa jechuudha kan isin tajaajilu nama dadhabaa kan tajaajilu nama hafe kan tajaajilu biyya lafaa kufte kan tajaajilu nagaashi kan bade kan tajaajilu kan diigamte kan tajaajilu deebisee kan haaressu Amaanu'eeltu dhufa jechuudha maqaan isaa haa eebbifamu Yesuus Kiristoos tajaajilaa waaqayyo garaan isaatti gammadeedha Yesuus Kiristoos tajaajilaa waaqayyooti garbicha waaqayyoo isa garaa waaqayyootti gammadu kanaaf haalli keenya waan barbaade yoo ta'e
Amaanu'eel nu tajaajiluuf dhufte. Ameen. Maqaan isaa eebbifamu. Kanaaf yoo waldaan kiristaanaa jiraatti, waldaan kiristaanaa kaati. Waldaan kiristaanaa hin haareffamti. Waaqayyoota akkas godha. Maqaan isaa eebbifamu. Ameen. Tajaajila Yesuus Kiristoositti Waaqayyo gammada. Tajaajila keessanitti Waaqayyo gammadu. Ameen. Tajaajila keenyatti Waaqayyo gammadu. Ameen. Waan isinitti dubbadhaa fakkeenya tokkotti gara sanduuqootti dhufan. Namicha professional violinist kan jedhamutu jira ture. Nama violinii taphatu. Afaan Jarmaniitiin Geiger jedhamu. Geiger. Afaan keessanii maal akka ittiin beeku violinii. Tole. Namicha professional violinistiitu iddoo tokkotti konsertii qopheesse violinii taphate. Namoota 12 ol kan irratti argaman jechuudha. Gaafa inni taphatee konsertii isaa gaafa inni fixu manni guutuun kaanii dhaabbatan. Harka walitti rukutanii dhiisuu didan. Applaus godhan jechuudha. Booddee namichi garuu jechuudha ni taphate kuni fuulli isaa gurraacha'e toluu didu baay'ee gaddachi dhaabbate. Kanaaf warri asii tajaajilan namoonni achirraa hojjetan dhaqanii maal taate namoonni 12 waan ati hojjettetti hojii dinqii ati hojjettetti gammadanii harka sii rukutanii dhaabuu didanii ati garuu fuula si gurraacha'e maal taate jennaan namicha sana nagartaa hojii namichi namoota kaanii dhaabbatan kan hundumaa kee nama tokko taa'ee hafee jira. Eennan namicha taa'ee jiru sana nagartaa hojii. Eennan namichi sun hin kaane jedheen. Maal sadi baree namichi tokkitti kun kan horii suni namni 12 ol sii ga'ee jennaan itti gammadee jennaan namicha kana maal gootaree jedheen. Namicha kana beektaa hoo jedheen. Inni baay'ee taphatamu. Beekuna namichi kun abbaa kooti jedhe. Violinii taphachuu kan dabarsiise abbaa kooti jedhe. Abbaan koo violinii koo taa'aa hin kaane jechuun tapha koo kanatti hin gammanne jechuudha jedhe. Because he is my teacher jedheen. Tajaajila keenyatti Waaqayyoon gammadu yoo ta'e it is meaningless jechuudha. Tajaajila Yesuus Kiristoositti Waaqayyo gammada. Tajaajila isaa simata jechuudha. Kanaaf fayyidati. Kanaaf kaatati. Kanaaf ani ka'e. Namni dadhabaan, namni micciiramaan, namni sodaataan, namni Waaqayyo wajjin ol hin galle walgaatti ba'ee waan garaa isaatii kan godhu nama kana matu, nama irratti kan dubbatu, yoo barbaade nama kana ajjeesu, nama akkasii Waaqayyo tajaajila Yesuus Kiristoositti gatii gammadu jecha fayyisuu jaallata. Maqaan isaa eebbifamu. Waaqayyo nu wajjin hin jira. Tajaajila keenyatti Yesuus Kiristoos haa gammadu. Waaqayyo haa gammadu. Kanaaf ani yeroo inni tajaajilu badaa waa'ee nama gammachiisu badaan naan taatu. Phaawulos akkas jedha. Galaatiyaa boqonnaa 1:10 irratti ammanii nama yoo gammachiisu barbaade tajaajilaa Waaqayyoo ta'uu danda'a hoo jedhee dubbata. Akkas jedha miti. Galaatiyaa boqonnaa 1:10 irraa asii dubbisa. Yesuus Kiristoos nu tajaajiluuf nu wajjin hin jira. Maqaan isaa haa eebbifamu. Waldaa kiristaana tajaajiluuf, dadhaboota kaasuuf, warra kufan kaasuuf, dadhaboota jabeessuuf. Akkasidha. Galaatiyaa 1:10 anamma namoota moo yookiis Waaqayyoon tole jechisiifan. Jechisiifachuudhaafan dubbadharee. Eenyuun gammachiisuudhaafan dubbadharee jedhama. Yookiis namoota gammachiisuu nan barbaadaare. Ammayyuu utuu namoota gammachiise hojjetaa Kiristoos hin ta'u. Iddoo biraatti immoo yeroo dubbatu gara keessan yeroo dhufee baay'ee eloquent ta'e baay'ee nama haasaa danda'u ta'ee utuu hin ta'in waan maxxannoo tokkoon fidee dhufee jira. Innis Yesuus Kiristoos akka fannifame du'aan isinitti lallabuu dhufee jira. So amantiin keessan waa'ee fannifamuu Kiristoos irratti ergaa fannifamuu irratti kan hundaa'edha jedheeti waa'ee du'aa ka'uudha labsa.
waaqayyo isini wajjiniin jira waaqayyo nu wajjiniin jira anama dhibba kanan amanu tokko waaqayyo lallaba kanaan nama kaasa waaqayyo lallaba kanaan nama deebisee haarisu qaba waaqayyo lallaba kanaan nama qalbii jijjiirachiisu qaba waaqayyo lallaba kanaan mana nama ibsuu qaba waaqayyo sammuu nama ibsuu qaba qalbii nama ibsuu qaba waaqayyo Yesus Kristos tajaajilaaf gara keenya dhufa waan ta'eef utuu waa hin hojjetin hin deebi'u maqaan isaa haa eebbifamu ergaan waaqayyo nu wajjiniin jira jedhu kun kan inni dhufe egaa yeroo rakkisaa yeroo sodaa yeroo yaaddoo yeroo cinqii keessa kun neesharii waaqayyooti waaqayyo baroota keessatti waan inni ittiin saba isaa jajjabeessu keessaa ergaan tokko key messaging kan ta'e waaqayyo an si wajjiniin jira jechuudha maqaan isaa eebbifamu yeroo gaariin dhufu so I am 100% sure haalli keenya bareedaa miti sababni isaas ergaan waaqayyo si wajjiniin jira jedhu yeroo baay'ee dhufee hin beeku haala gaarii keessatti dhufee hin beeku nama dhuunfaatiif haa ta'u gurmuudhaaf haa ta'u maatiidhaaf haa ta'u waldaadhaaf haa ta'u sabaaf haa ta'u biyyaaf haa ta'u yeroo ergaan akkasii dhufu yerichi yeroo cinqamaati waa tokkoon si yaadachiisa fakkeenyaaf waaqayyo nama Yaaqoob jedhamuun si wajjiniin jira seeruma boqonnaa 28 lakkoofsa 15 kunoo ani si wajjiniin jira iddoo ati dhaqxu hundumaattis si eega biyya kanattis sin deebisaa waan asitti dubbadhe sifarraa wadha malee sinni suban yeroo agarra haalli Yaaqoob keessa ture baay'ee keessaniif ifaadha yeroo sana nama karaa deemu nama baqatee deemu nama obboleessa isaa jalaa badee deemu kunoo ani si wajjiniin ta'a si wajjiniin jira seera keessanii boqonnaa 33 nama Musee jedhamutti waaqayyo akkasii dubbate seera keessanii boqonnaa 33 lakkoofsa 14 irraa seera keessanii 33 14 irraa waaqayyo immoo deebisee fi ani ofii kooti si wajjiniin nan adeema boqonnaa siif nan kenna jedhe nama karaa deemu nama saba fuudhee adeemu nama yaaddaa adeemu nama Musee jedhamu nama liidarshiippiin mataa hidhaa jirutti waaqayyo maalitti jedhe kunoo si wajjiniin nan adeema si wajjiniin nan ta'a karaa irra deemu haalli isaaf yeroo isaa yeroo gaarii jiru macaafa Iyyaasuu boqonnaa tokko waan isiniif dubbisa macaafa Iyyaasuu boqonnaa tokko seera keessanii boqonnaa Iyyaasuu boqonnaa tokko lakkoofsa 9 ani waaqayyo gooftaan kee iddoo ati dhaqxu hundumaatti si wajjiniin jiraati ati cimi ija jabaadhu hin sodaatin jedheetu Iyyaasuun saba Israa'el fuudhee nama deemu nama geggeessummaan itti kenname nama itti gaafatama guddaa fuudhee jiru nama lollis fuula isaa dura jirutti waaqayyo maal jedha ani si wajjiniin jiraati jabaa macaafa abboota firdii boqonnaa 6 irraa kan akkas jedhu tokko isa dubbisaa boqonnaa 6 lakkoofsa 12 ergamaan waaqayyo sun Geediyoonitti mul'ate yaa loltuu jagna nanaa waaqayyo si wajjin jira jedhee nama sodaataa biyya mo'amtee biyya booji'amtee jirtu biyya diigamtee jirtu biyya cabdee jirtu tokkotti nama sodaate tokkotti waaqayyo si wajjin jira waaqayyo si wajjin jira Maatiyoos boqonnaa 28 ergama isa guddaa jedhamee beekamu keessatti gooftaan Yesuus yeroo ergamoota isaa ergee amma dhuma biyya lafaatti akka deemanii wangeela lallabaniif yeroo itti dubbate kunoo ani guyyaa hundumaa isinii wajjiniin jira maqaan isaa eebbifamu ameen Roomee boqonnaa 8 keessaa ammoo amantoota wangeelaatti yeroo dubbatu Phaawulos akkasidha Roomee boqonnaa 8 keessaa lakkoofsa 31 kaase kana hundumaa irratti waaqayyo gara keenya ergatee eenyutu nurratti ka'aa jirnaree waaqayyo ilma isaatu mararsifatin hunduma keenyaaf dabarsee erga kenne waantumaas immoo ilma isaa wajjin tola nuuf hin kennuure warra waaqayyo fo'ate
eenyutu addeessaree Abdin,
Bu'uura jireenya koo dubbii jabaa daandoo koo waaqayyoo koo. Dinagdee jireenya koo dubbii jabaa daandoo koo.